Ashama harka fuunee daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii hangafoota oduu dursuudhaan oduu keenya isin biraan ga'a. Humni waraanaa Israa'el waraanni Gaazaa keessatti geggeessu guutummaa bara 2024 kana kan itti fufu ta'uu beeksise. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessatti balaa nurra gahuu mala jedhanii yaadda'aa jiraachuu himame. Waggoota 23 Afrikaa Kibbaa keessa turan. Barri 2023 biyyoota lixaaf bara gaarii hin turre. Barri faranjootaa 2023 dhumaa kun US Awurooppaa fi biyyoota diimokiraasiin buluu jedhaman biroof waltajjii siyaasaa gaarii hin turre jedhama. Amma gara bal'ina oduu keenyaa kan qabadhetti seenaa. Humni waraanaa Israa'el waraanni Gaazaa keessatti geggeessu guutummaa bara 2024 kan itti fufu ta'uu ibse. Dubbii himaan ministeera ittisaa Israa'el Daani'eel Hangaarii bara haaraa biyyoota lixaa sababeeffachuun ergaa dabarsan keessatti waraana yeroo dheeraa geggeessuuf loltoonni bifa haaraan bobbaafamaa jiraachuu ibsan. Loltoonni gariin keessattuu kanneen duubaan eeggattoota ta'anii hiriiranii turan duubatti deebi'uun hojiin bifa haaraan gurmeessuu ni hojjetama. Gurmaa'insi haala kanaan geggeeffamu bara 2024 waraanichi itti fufuuf karoora qabame keessaa tokko jechuudha. Humni ittisaa Israa'el ammarraa karoora baafachuu qaba. Ergamni dabalataa isa muudachuu mala sanas xiyyeeffannoo keessa galchuu qaba. Naannoon Onkololeessa 7 2023 eegale kun Gaazaa keessatti namoota 21,800 caalan galaafateera. Hedduun isaanii daa'immanii fi dubartoota. Lammiileen Itoophiyaa Afrikaa Kibbaa keessatti balaa nurra gahu mala jedhanii yaadda'aa jiraatan keessaa tokko Sisaay biyyi Neelsel Mandeellaa jijjiiramti jedhama. Cunqursaa keessaa baatee cunqursituu taate nama gurraacha jibbitee duraan akkas hin turre jedha siyaasa. Dur haala ture yeroo ibsu akka jedhan daandii irratti daldaluuf jalqabee haadholiin isaanii nuuf gaddu dillaqaa nuuf dhiisu tiippii fa'a nu laatu jedhama. Ka irraa dhufne nu gaafatu. Itoophiyaa ta'uu yeroo itti himne Itoophiyaan eessa akka taate sirnaan hin beekan jedha. Gariin isaanii Itoophiyaan Afrikaa Kibbaa keessaa waanuma jirtu itti fakkaata. Fagoo akka ta'e yommuu itti himnu ni ajaa'ibsiifatu. Sababni isaanii yeroo apartaayidii biyya isaanii keessatti iddoo tokkorraa gara biraatti imaluuf eeyyama barbaadu ture. Namoonni baratan garuu Itoophiyaa ni beeku. Mandeellaaf paaspoortii Itoophiyaa akka kennameeyyuu otoo hin hafin ni beeku. Silbisa nu baasuu qabda ture jedhu nu kabaju. Hiriyyaa nu gochuu barbaadu turan. Amma wanti sun hunduu badeera. Amma godaantota guutummaatti jibbaniiru. Oduu xumuraatiin barri faranjoota 2023 dhume kun US Awurooppaa fi biyyoota diimokiraasiin buluu jedhamanii biroof waltajjii siyaasaa idila addunyaa irratti yeroo gaarii hin turre bara hamaa yoo ta'u baates ilaalchii fi madaallii aangoo addunyaa US'n durfamuu kan biyyoonni lixaa kan
duukaa hiriiraa kan itti qoramedha. Barri darbe kun kallattii hedduun fedhii biyyoota lixaaf gaarii hin turre. Qabxiiwwan ijoon armaan gadii biyyoota lixaaf gaarii hin taaneef carraan isaan ammayyuu itti fayyadamuu danda'an agarsiisu. Waraana Yuukireen. Waraanni baha Awurooppaatti gaggeeffamaa jiru Yuukireeniif bara gaarii hin turre. Kana jechuun neetoo fi gamtaa Awurooppaa kanneen Yuukireen diinagdee fi deeggarsa meeshaa waraanaa doolaara biiliyoona hedduun utubaniif akkasuma gaarii miti jechuudha. Bara yoona Yuukireen leenjiif deeggarsa meeshaalee waraanaa ammayyaa argatteen daangaa hedduu Raashiyaa harkaa ni baafatti kan jedhe neetoon abdataa ture sun garuu hin taane. Rakkoo kan ture yeroodha. Biyyoonni miseensa neetoo ta'an meeshaalee waraanaa kanneen akka taankii Biriteen Chaalenjar 2 fi kan Jaarman Liyoopard 2 jedhaman fa'a Yuukireniif yoo kennan Raashiyaa wajjin walitti nu buusa kan jedhu yeroo dheeraa fudhatanii itti yaadaa turan. Dhumarratti taankiiwwan Yuukireenii fi kennaman ji'a waxabajjii keessa adda waraanaatti yoo bobbaafaman ajajoonni waraanaa Raashiyaa haleellaan Yuukireen kallattii kamiin akka ta'u dursanii adda baafatanii itti qophaa'aniiru. Biyyoonni lixaa kun Yuukireen meeshaalee kennineef fayyadamtee karaa galaana Azooviin sarara ittisaa Raashiyaa bakka lamatti kuttuun Kiriimiyaa Raashiyaarraa adda kutti kan jedhu yaadanii turan. Raashiyaan bara 2022 yeroo magaalaa guddoo Yuukireen kan taate Kiyev qabachuuf yaaltu dadhabbiin agarsiisuu malti garuu loltoonni Raashiyaa ittisuu irratti cimina guddaa agarsiisaniiru. Oduun keenya kanarraaf qabanne kanuma. Warri gara Ardii Miidiyaa Neetwoorkii haaraa dhuftan sabiskiraayib sheer laayik gochuudhaan maatii ta'uu keessan nu subscribe to my channel.